yoo rabbi inshallah waggaa tokko keessatti Itoophiyaan biyya addaa taati Finfinneen. Magaalaa addaa bareedina irraa fi wanni hundi si fooqilee aduun adaa qaraa namatu ajjeesee awwaaleeti. Biyya ajaa'ibaa namni awwaalee qotee bar nama abbaa dhabdee akkasii wallaahi waan ajaa'ibaa. Fooqilee babbareedaa, diizaayina babbareedaan, kalarii bareedaa, karaan bareedee wanni hundinuu wanni waa cabsu qaraa waa tolchuu dhabu. Wanni hunduu yoo ati qaqqabde ni bareeddee jechuudha. Yoo abbaa qabaatte pilaanii itti baaste. Fooqileen lafaa dhufee ijaaramaa jiru. Kashaffisaan gahaa jiru. Waliigala kompiiliitilii magaalaa ni jijjiira jechuudha. Waggaa sadiin arfan kana keessatti inumaa dhibba deemee ji'a shan turee deebi'an Ameerikaa. Ji'a shanan deemee dhufetti wallaahi waan isin jijjiiramte amanuu dadhabe jechuudha. Yoo kana keessa deemee ilaalee amanuu dadhabe. Keessaayyuu yeroo gartee fooqi gubbaa ol baatee gorofaarra ol baatee jechuudha. Achi ilaaltee lafa istiraateejii viyuu faranjiin jettuun irraa yoo ati ilaalte akkam ta'e akkam godhamee jechuudha. Maaliif wanni amma tolee alhamdulillaahi magaalaalee akka manneen ijaaramaa jiran kunniin bichuun nama ajaa'ibaati bara chaayinaa waliin waa dalaguun ajaa'iba godha jechuudha. Chaayinaan amma sisteema itti shaffisaan fooqilee geessan kan namni waggaa lama waggaa sadii dhaabee duraan geessu mana ji'aa keessatti xumuranii jechuudha fooqilee. Achi biraan kompiiteeshin warri amma gartanii investi godhee waa dalagu mana ijaaree kireessuu gurguru shaffisaan waan kanaaf fayyadamee wal dorgommii seena nama ikoonoomii diinagdee jechuudha. So kanaaf Itoophiyaan wallaahi Finfinnee waan isin fakkaattu anamanuu dadhabe. Biyya kaminuu dorgommii deemtu maaliif tokko wanni tolee diizaayina haarawaan fooqilee babbareedaa dalagaa jiranii inni lammataa ammoo kaamma namni gartee ofirratti abdiidhaan dalaga waan dalagu hundaa ni gurgurataa ni kireeffataa abbootiin qabeenyaa qoma dhaatanii waan fedhan dalaguudhaaf gartee gayyaa'aa jiranii galgala kanaa ilillii turre. Ililliin ka ijaaraa jiru ka biraa duratti si ilillii maal jedha onni ilillii ajiinsi moo maalidha ijaaruu jira. Dachii rabbii kana akkamitti akka argatee illee ajaa'iba. Dachii rabbiitti bara waan as dhiyaatuun hoteela irra ijaaraa jira. Mana kireessu irra ijaaraa jira. Ililli maachi banee jechuudha. Dachii rabbii namni wal dorgommiidhaan fooqii bara 20-30 namni bakka mara. Lafaa ol kaafnaan kun samii isaanii dhaabbate fooqiin. Finfinnee qara gartee bakka chokoraa qofa namni gartee bakka hundaa qorqoorroo gubatu. Hiriyyaa kiyya tokko jira. Adam Ginee jedhanii Keeniyaa waliin turre abbaa qabeenyaati. Biyya Afrikaa mararra deemee jedha. Yeroo Finfinnee irraan xiyyaarri nuun bahu haqqenna qabaa jedha. Maal jennaa yoo ati gallaalte magaalaa gubatte fakkaatti jedha. Amma akkas hin jiru fooqee dheeraa keessa wal mul'atamu. Karaan ni bareedaa. Gaarii isiin galchaa jirtu san biraan makiinaalee elektiriikaa jechuudha. Diizaayina babbareedaa sitti tolu. Touch screen, full screen kanniin. Makiinaa barqaa yoo ati ilaaltani wow eessa Ameerikaa jiraata jechuudha garte. Warra diilarship makiinaa gurguru kana naannoo isaa yoo ati baatee ilaalte makiinaa akka babbareedu komfortabil kan ta'an makiinaalee gaggaarii leetestii warra ta'e elektiriikaa qofa jechuudha. Waaw. Karaa madurra deemtu boolee irraa warri boolee irraa karaa gartee laga harga deemtan. Karaa magganaanyaa maal kan hunda isaa baay'ee ilaalime. Hin amantu atummaan keessa taa'ee kaleessa na wajjin teennee akkana laallee gadi karaalee bakka onnaa irraa 4 kiiloo irraatu gubbaa irraa akkana gallaalta akkana jira karaan laal. Qulqullaa'ee gamaa gaman. So kanaaf hedduu nama gammachiisa. Isa laalee hadhaa ibsa amma waan amma isinii kennu deemu kana yoo alitti herregu inumaa akkasii miti akkamii shanaffaa kaa Itoophiyaa tokkoffaa akkamii kaa'uu dhabda addunyaan jechaa jiran addunyaa keessatti. Because namni ji'a 2-3 waggaa 2-3 keessa akkana godhe waggaa kurnyaan as deemu keessatti Itoophiyaan shanaffaa miti tokkoffaa yume. Kanaaf akkas inshallah bakka irraa isin eegaloo rabbi biraa taate jalqaba irraa isin eegalu kaa'u gammachiisu irra dalachuu gammachiisu ta'a Ijipti irraa isin eegala jechuudha. Bakki namni keenya amma hedduu itti cinqametti rakkate dhugaa nama dhibdu lola Ijiptii fi Itoophiyaa jidduu ta'u kan mormii wal dhabbii Ijiptii fi Itoophiyaa jidduu jirtu haga Somaalee hin baatutti haga diina keessaatiif alaa kanarratti Itoophiyaan kaagartee kaa'ama namni hundinuu gurra qaree caqasaa jiru nurraa dhaga'uu barbaadan waa'ee Ijiptii jechuudha. Ijiptiin kaleessa Sheek Mohammed bin Zayed harka qabee abbichuu kennee jechuudha. Dubbiin daladde. Oduun gammachiistuun Ijiptii jila tokko ijaartee gara aabbichuu dhufu jirti. Kadhaa dhuftii aabbichuu faana rajjiguu dhufti. Rabbii kee gaafadhu alaa kulli haali siisiin harkennate jechuudha. Akkuma fe'attuu ta'u kalee maal isiniin jedhan gad jedhee aabbichuu harka fuudhe isiniin jedhemi saniyyuu miti amma dhufuu jira jechuudha. Waggaa dhufaa abboo kabalaa akka gaarii nu kabalte
daaraa nutti baaste abboon nu dhiisii ka'amuu dhumaa gallee mee waan akkana akkanaa godhe akkana sii godha wayii waan dhufuun hin beennu alaa kulli haali jilli yeroo gabaabaa keessatti gara Itoophiyaa dhufaa jechuudha. Eessarraa? Ijiptirraa. Gareen tokko kan Ijiptitti ijaarame warri Ijipti eenyu fa'aa akka dhufanii fi ministeerota dhufaa siisii mataa isaatti dhufaa garee biraatti dhufaa Allahu alam. Alaa kulli haali kophee abbichuu irratti suduu jabuu dhufaa jiran. Hin jiru karaan biraa. Abbaan malaa leencichi Oromoo guutichi Oromoodha. Harka kennachiisuu mala kennachuu hin beeku. Kun aadaa teenna. Takka harka kennannee hin beeknu jechuudha. Sabni keenya kun harka kennachuu dhabuudhaan sadarkaa kana gahe jechuudha. Baa gammaddan. Dubbii ajaa'ibaati. Konfidensii gaafa qabaatti, ofirra abdii gaafa qabaatti, haqaayyoo daladde yeroo cufaa hinjifataadhaati, mooyaadhaati, irra aanaadhaati, dura deemaadhaati, bakka barbaadde geettaa jechuudha. No, maal barbaadde? Okay, hayyee. So kanaaf waan barbaadde daladdaa jechuudha. Kanaaf iyyinee iyyisiifne abbichuu jechaa ollee jechaa bulla jechuudha. Sinigalee taphaaf abbichuu hin jennu. Namni jagna waliin deeme, nama haqaa waliin deeme, nama adila waliin deeme, nama hangutti hin boonne wajjin deeme yeroo cufaa mataa wal qabataa jechuudha. Kanaaf bakka gammaddan hundi keessanuu. Waan taphaa isin ittiin fakkaatiin wanni kun. Waan xiqqoollee isin ittiin fakkaatiin. Namni miidhame jedhu. Ka miidhaatti yetana humnaan baafadhee lafa dhiitu kaleessa silaa hadha isoo Itoophiyaan Ijipti dhattee kadhaa abboo kaa bishaan akkana sii godha Itoophiyaan dhaqa. Siisit dhufaa jira jechuudha. Sinigalee. So kanaafuu kun injifannoo as dhiyaatu isinitti hin fakkaatina. Dubbii gara argangalataan dahanii jedhe kaleessa agartee asiisin. Kanaaf akkasi inshaallah jiddumatti waan tokko dura isin beeksisu gara maa'iitti dabarsee inshaallah na uffolchaa. Kitaaba tokko hadha ilillitti eebbifame. Maasha Allah ilmaan Oromoo hundi keessanuu kitaabichi kun akkamitti isinii garagalcha wannaa isaa faallaa garagalee isinii dubbisa. Goota Oromoo kan ni beeytanii. Gooticha Arsiittuu kitaaba katabee jechuudha. Ibraahim Oliyyii warri Minisootaa jirtan ni beektan fakkaatee dhalataa Dodolaati. Goota hayyuu Oromooti. Kitaaba maxxansanii jechuudha. Fiixaa Oromoo jedha. Fiixaa Oromoo Arsii jedha. Kitaabicha kana hundi keessanuu bakka jirtanii bitadhaa seenaa bareedduu irraa argattanii dubbisaa jechuudha. Warri galgala kanaa hin arginis waraabees waa'ee isaarraa isinii gadhiisee jira. Ilmaan Oromoodhaa wanna hedduu aadaa teenna beekuun baruun sanyii teenna hidda irraa dhufne beekuun waan hedduu nu fayyada. Gartanii dubbisaa bitadhaa dubbisaa. Rakkoon amma nama keenya qabdu harkaa qabdu teknooloojiin akka namni keenya kitaaban dubbisne akka sammuun namaan qaramne godhee jira. Namni kitaaba dubbisu sammuun isaanii qaramte waa hedduu baranii. Kitaabni kun haga laalitti hin dubbisne galgaluma kana gartanii akkuma achi fuudhee baheen jira. Akka laalu barruun isaallee laaftuu na fakkaata. Wanni katabillee kitaabulee kaawwanii wucuucamaa barruun illee xixiqqaattee wanna godhu osoo hin taane akka itti barraa'e laafaa fakkaata bareeda akka laalitti jechuudhaan dubbisnellee kitaabulee zabana kaanullee kitaaba dubbisuu dhiifne dur kitaaba dubbisaanii. Yoo kitaaba dubbisuu dhiifte ni doomta sammuun kee ni dooma. Kitaaba dubbisuun kitaabichi bareedaadha akka laalutti. Bitaa dubbisaa. Namni gartee hiree kan argattan kitaabni kun bakka inni dhaqqabe fiixa Oromoodhaa jedha Arsii jedha jalatti honnaan deebi'e. Hayyichi barreesse kitaabicha kana jechuudha. Ibraahim Oliyyiiti. Ibraahim Oliyyii warri Minisootaa Ameerikaa maal kanneen jirtan ni beektanii. Dhalataa Dodolaati. Hayyuu keennaaf goota keennaa. Abbaa gadaa jedhanii waamaniin yookaan akkasii dubbisaa kitaabolee hayyoonni keenya kataban keessaayyuu kitaaba namoonni akka seenatti osoo hin taane sanyii karaan dhufne akka Arsiin akka Arsii Wallagga Jimma maal jedhamee katabamu kunniin yoo inni waa'ee keessaayyuu hidda dhalootaa kana irratti ejjate dubbisuu qabna keessaayyuu gandi sun keessaayyuu jechuudha. Maaliif beektaa ubbartaa sanyii ta'e karaa dhufte bartaa wanni kun si fayyadaa jechuudha. Waan amma namni cuunfeetuma walitti Oromoo tokkummaa siin jedhu kana keessaa si baasa. Tokkummaan kan kee kitaabicha kana irratti akka seenaa guyyaa achitti yeroo dubbisan argetti waa hedduu walittidha waa hedduu waliin nama qabaa jechuus ni galee. Maaliif Arsii haa jennu malee Arsii keessa nama meeqa jira hidda meeqa jira ni argitaa kitaabulee akka kaaman guddoo irra dur dhageenyutti illee yoo ta'e fiixaan namaatuun sanyiin namaatuun walii hidhaa qabdi jechuudha. Hidduun keenya Arsii Harargee Wallagga Jimma waliin jenna malee hiddi keenya akkasumaa ta'e
ilmaan Oromootiin ilmaanuma hangafa quxusuu akkasitti deemaa jechuu gartee booranni hangafa inni akkasi kun itti aanaa gartee ilmaan 11 Oromooti kawaamni kun. Ilmaanummaan 11 kun hiddi akkaataa itti ilmaantu wal keessa deddeebitu iddoo waan qabduuf kanaaf gartee dubbisaa isiniin jedha qabxii jettaanu dabraa jechuudha. Jidduu waan jalqaba barattoonni hin jedhiniif kitaaba kana gartanii kaadha eebbifamee warri al jirtan illee argatanii biyya keessaa illee kitaaba xiqqaa guddoon ta'in barruun isaallee baay'ee gartee akka laaletti jechuudha. Laafaadha. Dubbisaati gartee wannadhaa bitadha illee achumaan namoota waa kan akka kataban seenaa Oromoo akka kataban kanneen jabeessuun bareedaadha isiniin jedha. Gama sagantaa itti aanuti isiniin dabraa jechuudha isinitti hin dheeradhuudha. Qabxiin lammataa ta'e itti aantu Itoophiyaan biyyoota BRICS keessadhan akka addunyaatti hadhaa addunyaan baaste keessaa biyya 10 waggaa kunyaan as deemu keessatti ikonoomiidhaan guddina ikonoomiitiin 2023 irraa haga 2033 yookaan ammoo bara 2023 irraa haga 2033 tti bara kunyaan kana keessatti biyyoota BRICS keessadhan keessaa Itoophiyaan biyyoota silaa gurdoo dura dabruudhaan biyya 5ffaa irratti argamti. Kanaaf eessarraa isin dubbisaa 10 irraa gara tokkotti isin dubbisaa jechuudha. Biyya 10ffaa jirtu. Yeroo baay'ee addunyaan akka warri isaan itti kaanitti ka'inna. 10 9 8 jennee akkasii dubbifnaa jechuudha. Garuu tokkoffaan akka tokko jiru sani. Garuu yeroo baay'ee waan akkanaa kana warri ikoonomistiidha yookaan waa'ee ikoonomii kana gabaasan gubbaa irraa duuba irraas dhufanii jechuudha. Waan tokko yeroo jabinna isaa kaa'uu deeman irraa maa'ii 10ffaan kan jiru jechuudha. Irraa ol kaa'anii. So kanaafuu guddina qabeenyaa fi uummataatiin ammallee guddina ikoonomiitiin biyyoota BRICS keessadhan keessaa biyyoonni kunyaan waggaa kunyaan as deemu keessatti sadarkaa isii jedha jechuudha. Itoophiyaan biyya kana keessaa 5ffaa gubbaa jirti. 10ffaan eenyu achirraa kaanaa jechuudha. Biyya 10ffaan eenyu Iraanii jechuudha. Iraan 10ffaa gubbaa jirti. Akka amma yoo ilaalle silaa Iraan biyya guddoodha. Biyya sadarkaa nuukileera daladdee waan hundaanii addunyaa keessatti akkasiin argaa jirtan kana Israa'eliin wal fasaffasaa jiranii jechuudha. Magartee wal dhuufisuu jiran. Israa'el kalee xiyyaara dhibbaan tumtee Iraan waan jechuun jirtu amma wanni isiin bishaan haga dhina bishaaniin ga'u wanni isiin nurraan geettee jiran jechuudha. Bakka takka qofa nu dhooftee kaan dhukkee irraa kaafnee wanni akkasii iyyuuf uummata keenya jeeqe sun meeshaa isii ittiin nutti hin darbatte san dhukkeessinee qilleensa irratti dhukaasuudhaan akkasitti magaalaan guutuun sossootee wanni nurra ga'ee hin jiru jiran jechuudha. Israa'el ammoo dhoofne jettee dhiichisaa turte amma odeessi bahaa jiru gartee wanni nurra ga'ee hin jiru bakka takka qofa nu harkaa dhame kaan ittisnee akka gaariitti akka eenyu Israa'el taatellee agarree jirra jedhanii kan wal albaasuu jiranii jechuudha. Hizboollaalleen kan waraana Israa'elii kan namni ittiin dhaadatu daaraa itti baaftee bakka hundatti gartee ariitee waraana isaanii kan sibiila uffatee mara dhukkeessuu jira jechuudha gamaa gamana. Addunyaan amma olii gabbaatee dhiirummaa olii agarsiifachaa jirti. Rabbi balaa nuun hin gahin malee sila olaa albaaftu jenna ammoo balaa nullee nan qattu rabbi nagaa haa godhu gabaabdumatti agana. So kanaaf Iraan 10ffaa gubbaa argamti. BRICS keessa warra argamu keessa 10ffaa irratti argamti. Guddina ikoonomiitiin paarsentii 25 guddachaa jirti jechuudha. Isin galaan harka 25 nama keenya akkasii galti. Iraan harka 25 guddachaa jirti jechuudha. Iraan 2023 galiin isaanii doolaraan jechuudha. Doolara 3,800 jechuudha. Rasni deebi'a. Iraan 2023 doolara Ameerikaatiin doolara 3,800. 2020 irratti ammoo 2023 irratti dhiifama. 2023 irratti 4,750 dhaqaa jechuudha galiin isaanii. Yoom waggaa 10 keessatti jijjiiramni isiin 3,800 irraa kaatee 4,750 dhaqxee jechuudha. Kun eenyu Iraan. Iraan waggaa kunyaan dhuftu keessatti 10ffaa irra jirti jechuudha tartiibni isaan kaayan. Saglaffaa Raashaa yookaan Ruusiyaa biyya Puutiin jechuudha. Saahiba Itoophiyaa Puutiin Raashaan biyya isin guddoon gartanii Raashaan amma biyya akka malee meeshaa lolaatii waan hundaanii biyyoonni 54 lolaa jira jechuudha. Raashaa biyya 54. Biyya 54 dadhabdee akkanatti Yuukireeniin daaressuu jirti jechuudha. Yuukireen sobamtee itti seentee addunyaan itti hidhattee Yuukireen amma gartee udaan nyaachuu jirti. Daaraa itti bahee dhumattee caccabxee waraanni 200,000 irraa dhumatee dhaalan. Daaruftee jechuudha. So biyya sadarkaa isaan guddaa jirtu qamadii addunyaa qooddu gaazaa waan hundaanuu jettu saglaffaa irratti argamti jechuudha. Iraanitti aantee yookaan ammoo Iraantu isii ol jira jechuudha. Iraantu ikoonomiidhaan isii duuba jira. Iraanitti aantee Iraanin dura namni jiru Ruusiyaa yookaan Raashaa. Isinis paarsentii 25 guddatti jechuudha. Paarsentii yookaan ammoo harka 25 dhibba keessa guddatti jechuudha.
bara 2023 isiin galii isiidha doolara Ameerikaatiin 15,500 bara 2023 bara amma kee jiru kanatti galiin isiidha 16,500 jechuudha. Waaw jabaa qabdi ammaa isiin galii akka onnaatitti. 2033 ammoo 20,625 ta'a jechuudha galiin isiidha. 4,000 wayi dabaltee jechuudha. 3,000 wayi. Yaa 4,100 wayi dabaltee jechuudha. 4,125 dabalti. Waggaa 10 keessatti jijjiiramni galii isiidha doolara Ameerikaatiin 20,625 saglaffaa irratti argamti jechuudha. Biyyi 8ffaan ammoo Biraazil. Biraazil parsentii 45 guddatti. Waaw ni shaffisti isiin akka malee utaaltee jechuudha isiin. Harka 25 yookaan ammoo parsentii 25 guddatti jechuudha. Galii Biraazilii lamatti hin kenne kabaranaa osoo hin kaahin 10,400 jechuudha 2023 kawannaadhaan kenne naaf akkas kaan hin beeku 2033 waggaa 10 hadhaa jechuudha 10,400 ta'a jechuudha. Eenyu isiin Biraazil 8ffaa irraa argamti. 9ffaa irra akka dhiifama 7ffaa irra akka argamu ammoo Ijipti jechuudha. Ijipti illee biyya jaabaa akka gaarii utaaltee guddatti. Ijipti parsentii 25 yookaan ammoo dhibba keessaa harka 55 dhiifama. Ijipti harka 55 guddatti jechuudha. Galiin isii kabara kanaa 2023 doolara Ameerikaatiin 4,200 doolara Ameerikaatiin 4,200 jechuudha. Waggaa 10 hadhaa yookaan ammoo 2033 ammoo 6,510 ta'a jechuudha. Galiin isiidha 6,510 ta'a Ijipti jechuudha. Meeqa ofirraa argamti? Isiin faatillee eenyurra wayyoo Raashaa fa'aa irra ikoonomiidhaan shaffisaan guddatti jechuudha. Raashaa fa'aa irrallee, Biraazil fa'aa irrallee, Iraaniin fa'aa irrallee jechuudha. Isiin biyya Afrikaa keessaa amma isiinis biyya gartee shaffisaan guddattu jechuudha. Jahaffaan Saawuz Afrikaa yookaan ammoo Afrikaa Kibbaati. Afrikaa Kibbaa isiinis waaw akka malee guddatti jechuudha. Afrikaan yookaan ammoo Afrikaa Kibbaa parsentii 60 yookaan harka 60 guddatti jechuudha. Isiinis dhibba keessa jechuun harka 60 akka malee guddatti isiinis harka 60 guddatti bara kana yookaan 2023 galiin isiidha 11,200 jechuudha doolara Ameerikaatiin 2013 waggaa 10 hadhaa ammoo 17,920 jechuudha galiin isiidha. Waaw akka malee guddatti isiinis akka malee shaffisti jechuudha. Meeqaffaadha? 6ffaa. 5ffaa Itiyoophiyaa. Waan ajaa'ibaati. Hawwaan keessan hin beeku anna ajaa'iba manaa bana fakkaatte jechuudha. Itiyoophiyaan Raashaa fa'aa illee caaltee, Biraaziliin illee caaltee, Iraaniin illee caaltee, Ijiptiin illee caaltee, Saawuz Afrikaa illee caaltee meeqa ofirraa argamti? 5ffaa. Kanatti dalagalee hin Oromoodha. Itiyoophiyaan biyyoota asii olii maqaa isinii dha'e kanneen hunda isii lafa gannattee ikoonomiin jechuudha. Waggaa 10 keessatti hagamtaa parsentii 75 dhibba keessa yookaan harka 75. Waaw. Alhamdulillah. Alhamdulillah kanaaf aabbichuu jenna. Kanaaf saqaxee hunda gartee wal'aansoo waliin qabannee dhukkee irraa kaafne alhamdulillah jedhaa jiran warri gartee kaajilbiiffattanii daladdan waan argattanii alhamdulillah jettan Itiyoophiyaan isinii tunne. As gubbaa wanni kaa'ame yeroo keessan isaan madhuuf silaa galii uummanni kunniin qabeenya isaanii waliin kaawwamee keessaa gaggabaabsee akkana isinii kaa'ee jechuudha. Itiyoophiyaan wanni guddaa isin utaaltuun qonnaan. Irra guddaan oomishaan Itiyoophiyaan akka malee wanni ikoonomiin isii utaalee takkattiin samiin lixuun biyyoota addunyaa kana keessaa utaaltee isin dura baatuun oomishaan jechuudha. Qonnaan keessaayyuu Itiyoophiyaan akka malee lafa dheedhii qabdi, lafa bal'oo qabdi, lafa qonnaa mijataa qilleensa gartee qulqulluu qabdi jechuudha. Ka waan hunda irratti mishingaa facaastee, qamadii, ruuza facaastee, xaafii waan barbaadde lafa gad darbite kudaara irraa hunda isaatitti buna waan hundi lafa akkasii qabdi jechuudha. Alhamdulillah jedhaa jiran. Ni'ima kun bara wallahi kennaa rabbiiti wanni kun hundinuu. Gaafa mujriimni irraa ka'e rabbiin barakaa keessii kaa biyya tante kun xiinxallee ilmi namaa kaa'e. Kanaa ol utaaluun ni dandeetti. Insha Allah rabbi haa taatu jechuudha. Kun xiinxalla ammarraa kaawwame jechuudha. Adeemsa qonna amma Itoophiyaan qotaa biyya hunda ilaalaniiti. Biyyoonni duraan guddatan kunneen asiin dura Mustafaa waa isinii tuqe. Biyyi guddate kun hedduun utaalu yeroo baay'ee isinii tuqeera asiin duran. Maaliif
biyyoonni guddatan kunniin cabaa deeman hundi isaaniitu wanni isaan irratti ergan teknoolojii irratti. Teknoolojii kalees ufii dalaganii biyyoota biraatti garraabsan. Amma biyyi martuu dalagachuu eegalee galiin isaanii bu'aa dhufa.